Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambadii gungumaa uummataa nageen keenya kabaja bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha haga 22 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanii kan isin biraan kennu ta'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu. Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaa jedhamtee beekamtii heera mootummaa akka argattu yaadni murtoo dhiyaate. Waraana Iraan keessatti loltoonni Yuunaayitid Isteetsi 750 ol miidhamanii. Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan qoqqophii haaraa labsamuuf jiruun dursa jechoota waraanaa walitti darbataa jiru. Turkiin Netanyaahuu irratti ajaja hidhaa baastee Interpool illee reed nootis akka baasu gaafataa jirti. OFM dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga walaabuutii amma oduu bal'inaan. Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaa jedhamtee beekamtii heera mootummaa akka argattu yaadni murtoo dhiyaate. Pirezidaantii naannoo Amaaraatiin alatti pirezidaantonni naannolee marti Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaa akka taatu jedhanii. Pirezidaantii naannoo Amaaraatiin alatti marti Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaa akka taatu jedhanii. Akka maddi kun jedhanitti pirezidaantii naannoo Amaaraan alatti pirezidaantonni naannolee kaanii dabareen ka'anii Finfinnee magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa akka taatu ibsa bal'aa waliin yaada murtee kennan jedhaniiru. Achis hirmaattonni naannolee irraa dhufan yaada murtee pirezidaantonni dhiyeessan deeggaruun yaada kennuu himanii. Hirmaattonni eenyummaa isaanii osoo hin ibsin yaada kennan kunneen adeemsi itti yaadni murtee kun kenname adeemsa marichaan kan hin hoogganamnee fi komishiinaroota jidduuttis garaagartummaa kan uumedha jedhaniiru. Wayita Finfinneen magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa haa taatu jedhamu irratti yaadni deeggarsaa dhiyaatu komishiinarii tokko jidduu seenuun yaada dhiyaate tokkicha deeggaruu qofa osoo hin taane filannoo biraas dhiyeessuun akka barbaachisu gaafachuu akka fakkeenyaatti kaasanii. Sana booda pirezidaantiin naannoo Amaaraa fi itti aanaan isaanii adeemsicha mormuun haasaa gochuu dhageenye. Akka maddeen kunneen jedhanitti pirezidaantichi haasaa isaaniin komishinichi yaada miira garee tokko qofa adda baasee dhiyeessuun dogongora ta'uu dhimmichi dhimma lammiilee maraa ta'ee osoo jiru wal dhibdee uummata obbolaa lamaa qofa akka ta'etti dhiyeessuun akka hin barbaachifne haasaan pirezidaantonni dhageessisan kan loogummaa guute ta'uun akka gaddisiisu dubbatanii. Dhimmichi ammaaf akkasumatti hafee wayita biroo akka gaariitti irratti mari'atame akka murtaa'u gaafachuus gabaasanii. Dhumarrattis koreen pirezidaantota naannolee 12 kantiibota magaalaalee lamaanii jaarsolii biyyaa fi ogeeyyii irraa walitti qabamee hundaa'e furmaata akka dhiyeessu murtaa'e yaa'iin kamisaa kun goolabame. Maddeen yaa'ichi xumuramuu dura garuu bakka buutonni gariin yaa'icha dhiisanii bahanii akkasuma kaanis gaddaan guutamanii mul'ataniiru jedhe. Maddeen BBC'n Amaariffaa lamaan haalli ture mariin biyyaalessaa mootummaadhaan butameera jedhanii akka yaada gochuu himaniiru. Ifatti harka micciiruu fi olaantummaa siyaasaa qabaachuutu mul'ate jedhanii. Waltajjii marii biyyaalessaa Itoophiyaa ji'a tokko oliif ajandaawwan biyyaalessaa garaagaraa irratti mari'ataa turuun yaadota murtoo ajandaawwan ijoo 8 mariif dhiyeesseera. Waltajjii kana irratti ajandaawwan 8 filataman irratti yaadni murtoo bakka hirmaattonni marii biyyaalessaa 4,000 argamanitti dhiyaate. Ajandaa filamsiisaa kan turee fi ajandaa magaalota federaalaa jedhamu ajandaa 7ffaa jalatti maratamaa kan ture dhimma magaalaa Finfinnee irratti murtoon darbu OFM hirmaattota irraa mirkaneeffateera. Akka maddeen OFM itti himanitti yaa'iin marii biyyaalessaa dhimma Finfinnee irratti murtoo darbe hirmaattonni marii kana 4,000 bakka argamanitti dhiyeesse. Haaluma kanaan magaalaan Finfinnee itti waamamnis mootummaa federaalaaf ta'e magaalaa guddoo mootummaa naannoo Oromiyaa taate heera mootummaa keessatti ta'e akka tumamu yaada murtoo dhiyeesse. Dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu kan heera keessatti tumame dantaa walootiin akka buufamu yaadni murtoo dhiyaachuus mirkaneeffanneerra. Afaan hojii magaalichaa afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'us yaa'ii kana murtoon darbe. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u yaadni murtoo dhiyaate irratti waliigalamus ibsameera. Dabalataan afaan hojii magaalaa Finfinnees akka ta'u waliigalamus OFM odeeffate. Murtoon kun wayita dhiyaatu hirmaattonni naannoo Amaaraa murtaa'an waltajjii keessaa bahu maddi keenya tokko himeera. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa karaa miidiyaa hawaasaa isaanii dhimma kana mirkaneessaniiru. Mariin biyyaalessaa guyyoota 37 darbaniif dhimmoota murteessoo biyyaalessaa irratti magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture. Yaadota murtoo adda addaa dhiyeessee jira. Yaadota murtoo dhiyaatan keessaa Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uun beekamtii heera mootummaa akka argattu yaada murtoo dhiyeesseera jedhan Obbo Haayiluun maxxansa isaaniitiin. Yaadni murtoo komishinii marii biyyaalessaa irratti darbu seera ta'ee tumamuu dura qaamolee sadan mootummaa seera baastuu, seera raawwachiiftuu fi seera hiituu akkasumas paartilee siyaasaaf dhaabbilee amantiitiif akka dhiyaatu komishinii marii biyyaalessaa himee ture. Waraana Iraan keessatti loltoonni Yuunaayitid Isteetsi 750 ol miidhamanii. Wallabdee waraanaa dhiigaan guutame Ameerikaa fi Iraan jidduutti ji'a ja'affaa isaa yeroo seenu lakkoofsi loltoota Ameerikaa wallabdee kanaan miidhaman 750 akka caalu peentaagoon gabaasee jira jedha lakkoofsi yeroo dhiyoo peentaagoon irraa argame. Wallabdeen waraanaa dhiigaan guutame Ameerikaa fi Iraan jidduutti ji'a ja'affaa isaa yeroo seenu lakkoofsi loltoota Ameerikaa wallabdee kanaan miidhaman 750 akka caalu peentaagoon gabaasee jira jedha lakkoofsi yeroo dhiyoo peentaagoon irraa argame.
Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Yuunaayitid Isteetsi lakkoofsi namoota miidhamanii haaromsamee walumaa galatti lakkoofsi namoota walitti bu'iinsa kana madaa'an 757 yoo ta'an loltoonni Ameerikaa 18 du'uu isaanii mirkanaa'eera. Istaatiksii miidhaa Peentaagoon akka agarsiisutti humnoonni lafaa irra caalaa kan miidhaman yoo ta'u loltoonni 580 ol madaa'aniiru. Kana malees hojjettoonni humna galaanaa 86 humna qilleensaa 64 fi koorporeeshiniin galaanaa 19 madaa'aniiru. Miidhaa irra caalaan isaanii miidhaa mataa fi sammuu dalga dhoo'insa diroonii fi haleellaa misaayilaa Iraan irraa kan ka'e ta'uu qondaaltonni himaniiru. Baasii namaa fi maallaqa waraanaa kanaaf bahu dabalaa kan dhufe yoo ta'u ministeerri ittisaa Peete Geesti baasii kallattii waraanaa kanaaf bahe doolaara biliyoona 37.5 akka ga'e koongiresiif himaniiru. Peentaagoon akkaataa odeeffannoo walitti qabuu fi gadhiisuu irratti iftoomina dhabuu isaatiin namoota siyaasaa fi miidiyaalee irraas qeeqni isa mudateera. Ji'a darbe Peentaagoon lakkoofsi namoota du'anii kuusaa odeeffannoo isaa irraa erga hir'atee booda cabsa daataa teeknikaa qabaachuu ibse. Humnoonni Ameerikaa galoo galaana Pershiyaa keessa jiran dhukaasa dhaabuu fi mariin nagaa Waashingtaniif Teheraan jidduutti taasifamaa ture dhaabbatee waan jiruuf of eeggannoo olaanaa irra akka jiran himamaa jira. Yuunaayitid Isteetsi fi Iraan qoqqophii haaraa labsamuuf jiruun dursa jechoota waraanaa walitti darbataa jiru. Mootummoonni Yuunaayitid Isteetsi fi Iraan tarkaanfii qoqqophii dinagdee haaraa walitti dhufu Waashingtan ifoomsuuf qopheessite dursee jechoota waraanaa gamaa gamanaa walitti darbaa jiru. Mootummoonni Yuunaayitid Isteetsi fi Iraan tarkaanfii qoqqophii dinagdee haaraa walitti dhufu Waashingtan ifoomsuuf qopheessite dursee jechoota waraanaa gamaa gamanaa walitti darbaa jiru. Tarkaanfiin kun mootummaan Iraaniif gabaa daldala michuu Teheraan ijoo kanneen ta'an kanneen akka Chaayinaa tarkaanfiin kun mootummaa Iraaniif gabaa daldala michuu Teheraan ijoo ta'an kanneen akka Chaayinaa dabalatee miidhuu danda'a jedhameera. Waraana yoo tajaajila deemaa jiru kana waliin gareewwan lamaan walitti dhukaasuu baatanis marii nagaas hin gaggeessine. Haa ta'u malee Teheraan dooniiwwan boba'aa eeyyama hin qabne kan daangaa dhiphoo Hormuz sana darbuuf yaalan irratti tarkaanfii fudhadha jechuun sodaachisuun dabarsa boba'aa Hormuz keessaa guutummaatti dhaabbachiisteetti. Barreessaan ministeera maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Scott Bessent walakkeessa guyyaa irratti ibsa kan kennan yoo ta'u Iraan irratti qoqqophii seenaa keessatti isa cimaa ta'e akka labsan waada galaniiru. Akkasumas Chaayinaan Waashingtan waliin akka hojjettu gaafatanii. Dhaabbata xiinxala daataa Kaapilee bara 2025 akka gabaasetti Chaayinaan boba'aa Iraan gabaaf dhiyeessitu keessaa parsantaa 80 ol kan bitattu yoo ta'u Beejing marii dippiloomaasii akka taasifamu gaafatteerti. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baagaa sanbatarraa ibsa Ameerikaa irraa eegalamu kan ilaalchisee akka jedhanitti tarkaanfiin dinagdee haaraan Iraan irratti fudhatamuuf deemu kun olaantummaa daangaa alaa biyyoota bilisummaa qaban hundumaa biyyoota gamtooman irratti agarsiisudha. Ergaa fuula Tiwutarii X irratti maxxansaniin tarkaanfii lammaffaa akkasii seera addunyaa keessatti hundee hin qabu jedhaniiru. Pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp biyyoota gargaarsa gosa kamiyyuu Iraaniif dhiyeessan irratti miidhaa dinagdee akka gaggeessan akeekkachiisanii Waashingtan maal akka uumamu hordofaa akka jirtus dubbataniiru. Iraan waliigaltee uumuu ni fedhu garuu akka ilaalcha kiyyaatti waliigaltee sirrii ta'e uumuuf qophii miti jedhan Doonaald Tiraamp. Turkiin Netanyaahoo irratti ajajaa baastee Intalpuulillee Reed Nootis akka baasu gaafataa jirti. Ankaaraan Netanyahoon yakka waraanaa, yakka namoomaa fi yakka ajjechaa jumlaa raawwachuun himachuun tarkaanfii kana fudhatte. Ankaaraan Netanyahoon yakka waraanaa, yakka namoomaa fi yakka ajjechaa jumlaa raawwachuun himachuun tarkaanfii kana fudhatte. Netanyahoonis gama isaatiin Erdogan abbaa irree antisemitiik jechuun himate Turkiyaan baha jiddu galeessaa keessatti keessumaa Sooriyaa keessatti dhiibbaa babal'isaa jirti jechuun himate. Wal qoccoluun Ankaaraa fi Tel Aviv hammaataa waan dhufe fakkaata. Waldhabdeen kun yeroo ammaa jechoota qofa osoo hin taane gara tarkaanfiittis ceera. Sooriyaa keessatti tarkaanfii waraanaa fi dorgommii humnaa waliin wal qabate hammaataa jira. Israa'el dhiyeenya kana buufata waraanaa Abu al-Dur Sooriyaa keessatti argamu haleeluunis Turkiyaa waliin walitti bu'iinsa caalaatti hammeesse. Akkuma yeroo kamuu tarkaanfii firmaannaan Israa'el Turkiyaa gara waldhabdee lola meeshaatti harkisuuf carraaqaa jirti. Himannaa mirmadummaa fi naannichaa balaadha jedhu ammoo deeggarsa qaamolee biraa jiga waammachuuf kan taasifamudha. Dabalataan Netanyaahoo fi mootummaan isaa filannoo biyyattii qormaata ulfaataa ta'e paartii morkattoota mormitoota irraa isatti fuula gale ittiin darbuuf dhiibbaa keessoo fi itti fayyadamuuf yaalaa jira. Netanyahoon tibba kana namoota na kuffisuuf jedhee himate maxxansa 4 keessaa tokko pireezidaantii Turkiyee Erdogan ta'uunii fi himannaan irra deddeebi'ee itti fufe kan akeeka. Haa ta'u malee garuu biyyoonni lameen dursa irra ce'anii lola kallattii keessa seenuu kan jedhuuf haalonni hanga ammaa kanaaf gahaa hin fakkaatanii. Ta'ullee itti fufnaan wanti fidu kan jijjiiru mala. Keessumaa eegalli waraana biyya biraa keessatti Siiriyaa walii irratti eegalan itti fufu gara waldhabdee caalaatti isaan dhiibuu mala. Gama ibaatiin Israa'el akkuma yeroo mara gara maaddii baafachuu barbaaddu kanaatti Ameerikaa affeeraa jirti. Ta'ullee Doonaald Tiraamp hanga yoonaatti Netanyahoof hin qabamne jechuun ni danda'ama. Irra deddeebiin Turkiyaa waliin waldhabdee keessa seenuu akka hin barbaanne dubbataniiru.
kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.